Dubbiin kun namoota hedduutti gaaffii uumeera kan ammoo miira keessa gasheeram. Tokko yoo dhugaadha jedhu tokko immoo sobadha jechuun dubbichi waliif faallaa ta'eeram. Dhimmichis dhimma daa'ima xiqqaa konkolaataa jalaa dhokatee Dambidolloo hanga Finfinnee imaledham. Egaa kanarratti harmeen daa'imaa kanas waan jette qabdim. Namoonni garagaraas waan jedhan qabum. Atoo maal jetta waa'ee daa'ima kana egaa maaltu ta'a kan jedhu hanga xumuraatti dhaggeeffadhuuti yaada kee yookaan gaaffii kee koomentii jalatti barreessi. Dhimmichis akkas ture. Mucaan gannaa 10 konkolaataa atoobisii jalaa dhokachuun Dambidolloo irraa Finfinnee kiiloomeetira 600 caaluu himalee lubbuun oole miidiyaa hawaasummaa irratti tibbana dubbii ijoo ta'eera. Mucaa xiqqaan kun himala dheeraa booda Finfinnee galuu maaliif murteessee kan jedhu gaaffii namoota hedduu gaafatanidha. Addee Maartaa Taaddasaa harmee mucaa kanaati. Isaan dhalootaanii godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Mugeeti. Bu'aa bahii jireenya isaanii fi waa'ee mucaa isaanii hangafa atoobisii jala dhokatee Finfinnee galee kanarratti BBC waliin gaaffiif deebii taasisaniiru. Addee Maartaan haadha ijoollee lamaa yoo ta'ani gammachuun isaanii fi mucaa hangafaati. Mucaan isaanii lammaffaa yeroo ulfaa turanii abbaan warraa isaanii waan boqotee fi waggootan darban kanatti jireenya ulfaataa akka dabarsan himu. Magaalaa Dambidollootti erga galanii gara waggaa 8 ta'a. Eelee namaarraa hunkureen wayaa namaa miiceen ittiin jiraachisa ture. Manas in qabu waanan ija koo irra kaadhus in qabu. Ijoolleen koo agabuu in bulan jedheen jedhum. Hojii Dambidollootti hojjetan daran ulfaatee jennan ijoollee isaanii qabatanii Dambidolloo irraa Anfiiloo deemanii hojii humnaa hojjechuuf murteessani. Ijoollee isaanii lamaan fudhatanii Anfiiloo erga ga'anii garuu waa'een mucaa isaanii hangafaa nagaa isaaniif hin kennine. Kanaaf gara Dambidollootti deebisanii ergani. Ati biyya katamaa ta'e jiraadhu asii lubbuu kee nagaan baafadheera beenuu Dambidolloo jiraadhu jedheen geggeessee deebi'em. Firas naman itti kennus in qabun ture. Waaqumaan wajjin ijoollummaa hiriyoota isaa biratti gateen deebe jedhanim. Lafa hijikoo sin argine lafa ati nan argine dhaqa naan jedhe ture jedhum. Mucaa xiqqaan waggaa 10 gammachuun daanqaa jiru ijoollummaa isaa mudateen jireenya daandiirraa dhamdhameeram. Garuu bakkicha ba'uu fi sammuusaa ijoollummaatiin yaadee erga murteesse waan ta'e fokkaatam. Ati maaliif sammuu kee dhiphista bakkuma ati nan agarreen dhaqa naan jedhaa ture. Ati sammuun kee dhiphachuu kirraa bakka ati nan agarreen dhaqa naan jedhaa ture jechuun harmeen isaa Addee Maartaan mucaan isaanii hangafaa kun Finfinnee deemuu nama kanaan dura Dambidollootti hojii isaan hojjechiisaa turerraa bilbilaan dhaga'ani. Lafan hojjedhu kanatti natti bilbilanii mucaan kee Finfinnee galee jira dafiitii gara Dambidolloo kottu jedhanii naa bilbilani. Isaafan kunoo Anfiiloo irraa amma Dambidolloo dhufe jedhani. Mucaan isaanii haala lubbuu isaatii fi yaaddessaa ta'een imalee nagaan Finfinnee goosaatti guddaa akka gammadanii fi Finfinnee galuunsaa isaaf carraa gaarii mataa jedheen yaada jedhum. Waaqayyootu lubbuu isaa olchee kana maal jechuun danda'a. Deemsa isaa hin gaddine lubbuudhaan ba'uusaan gammadee fuulduratti bakka guddaamaa ga'a jedheen amana jedhaniim. Gammachuun ergaa Finfinnee ga'ee harmee isaatii bilbilee dubbiseeram. Yaadiin ani nagaan Finfinnee ga'eera gaafa na arguu fi na barbaadde hammoo buufata poolisii biratti na argatta naan jedhe jedhu Addee Maartaanim. Akkaataa himala mucaan waggaa 10 gammachuun itti imale irratti odeeffawwan hin qulqulloofne lamatu jira. Kanneen kiisaa atoobisii shaanxaa keessa kaa'amu keessa dhokatee imale jedhanii fi kaan ammoo garaa atoobisichaa jala sibiilaa dhokatee imalee kan jedhudha. Akkaataa imala mucaa kanarratti BBC'n ofiin waan mirkaneeffatee hin qabu. Egaa waa'ee himala mucaa kanaa fi waa'ee gargaarsa isaa irratti isin maal jettu? Yaada keessan koomentii jalatti nuuf qoodam.